I am H. Venkatachalam, the Second Secretary in Embassy of India in Addis Ababa. Lammii Indiyaati. Dippiloomaatidha. Taambariiwwan xaalayaa yookaan immoo poostaa biyyoota 50 olii bara 1931 qabee jiru walitti qabanii ol kaa'an. Seenadha. Amma Itoophiyaa keessaa hojiirraan jiran dippiloomaatiin kun bara 2020 gara Itoophiyaa erga dhaqanii booda taambariiwwan biyyattii keessa hojiirra turan keessumattuu hantu turan baay'ee walitti qabuu himan. Gabaasaan VOA Kennedy Abaate Finfinneerraa kana godhuudhaaf maal akka isaan kakaase isaan gaafate. Akkana jedhan. These are the stamps where you see the kings. These are the stamps where you see the changes. Here Asitti an yeroo bara moototaa argita. Asitti immoo an bara dargii. Jijjiirama ittiin himtaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun land for the people yookaan immoo lafti uummataaf jedha. Yeroo dargii jechuudha. Taambariin seenaa himaa jijjiirama hawaasa keessa jirus akkasuma. Umrii isaanii waggaa 13tti daa'imummaadhaan waan kanaan jalqaban Venkatachalam waggaa san halluun taambariiwwanii babbareedni isaa bifti isaa akka isaan hawwatee jalqabanis dubbatan. Since the age of 13 when I was in class 8.